jireenya koo keessatti maaltu si gammachiisa jedhanii odoo na gaafatanii mootummaa keenyarraa wanti ani barbaadu tokko waa tokkodha jechuudha. Innis kan ani mootummaa keenyarraa barbaadu yeroo hundumaa wanti na gammachiisee ani arguu barbaadu biiroo ijoollee keenya biyyarraa baasee yeroo ijoolleen keenya hacuucaan garagaraa irra qaqqabee ijoollee dhiiratiin hacuucamtee biyya Saawudii keessatti ijoolleen hagana hin jedhamne rakkataa jirtu. Biyya Joordaan keessatti ijoolleen hagana hin jedhamne hacuucamtee hacuucaa jala jirtu. Yeroo isaan rakkatanii rakkina akkanaa keessan jira na qaqqabaa jettee biiroodhaa bilbiltu. Biiroon WhatsApp isaan ittiin dubbatan bilookii godhe ji'a tokko hobsi ji'a lama hobsi jedhee silkii isaan irratti bilookii godhu kana biiroo kanarratti otoo mootummaan keenya nu hojjete kana qofa na gammachiisa. Ijoolleen keenya otoo seera isaaniitii fi giddeetaa isaanii fi mabtii isaanii baranii hojii mana madaamii keessaa hojjetanii jireenya isaanii qayyaranii kana arguutu na gammachiisa. Nuti gaafa biyya keenyarra baanu rakkina baqaaf baana. Nuti gaafa biyya keenyarra baanu rakkina kana teenyee na qaqqabnu hojjennee of jijjiirannee biyyarra baana. Garuu gaafa biyyarra baane biyya ormaa geenye rakkinni Itoophiyaa caalu biyya namaa keessatti namarra qaqqaba. Yeroo sana gaafa biyyarra baanu maal nuun jedha warri biiroo isin gargaara. Rakkina keessatti isin qaqqabna. Waan rakkatan keessatti nu gaafadha. Gaafa nuti rakkina keessa gallee rakkina akkanaa narra qaqqabee jira na gargaara ijoolleen keenya jedhanoo silkii bilookii irraa godhaniit irraa bahu jechuudha. Biiroo akkanaa irratti otoo mootummaan keenya nu hojjete ijoollee keenya biyya hambaa keessatti gubataa jiran kana ijoollee keenya kanaaf maftii isaaniitii fi giddeetaa isaanii nu kabachiise otoo biiroo keessa warra hojjetan biiroo hattuu akkanaa nurraa cufsiise otoo ijoollee keenya irratti to'annoon akkasii gaggeeffame yaa mootummaa keenya wanta biraa wanta sirraa barbaadu hin jiru kana qofadha. Jireenya koo keessatti kan na gammachiisu kan hojiin biyya Arabaa nu guburraa kan gidiraan garagaraa nu gubutu caala. Kan warri biiroo nuti taphatantu caala. Kan warri biiroo nu gubantu caala. Torbee tokko hobsi jedhu torbee lama hobsi jedhu sana booda immoo maal jedhu badi namaan jedhu. Sana booda immoo maal jedhu badi namaan jedhu. Mootummaan nuti keenya kuni seeruma badi namaan jedhu kana rakkadhee na gargaari rakkoo keessatti yeroo jedhanii ijoollee keenya badi jedhee warrumti biiroo keessaa ijoollee keenya dhaamsa kana dhaamu biiroodhuma akka namaaf nurraa cufuu dadhabe. Ijoolleen nuti keenya gola madaamii keessatti rakkattee gubattee of jijjiiruuf biyyarraa baatu gidiraa keessatti mootummaan keenya maaliif nu qaqqabuu dadhabe. Ani jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Maal argattee gammadda? Maaloo si godhame dassi jedha onaan jedhanii namoota hojjetanii of jijjiiruu barbaadanii biyyarraa bahanii mirgi isaanii akka kabajamuufii fi isaanis giddeetaa isaanii bahanii akka jiraatan isa qofaadha kan ani barbaadu. Betelee dhimma biirootiin wal qabachiise mootummaan keenya otoo dhimma biiroo irratti nu hojjete jireenya koo keessatti dastaa nama arguun na gammachiisa. Kanaaf ijoollee keenya hojiin inni gidiraa irra qaqqabsiisu hanqate ganaa hacuuccaan ijoollee dhiira biraati. Ganaa hacuuccaan kan biraa immoo yeroo biirootti deebi'an qaxaqqaxaman maa baatee gola madaamiti. Maaliif hin du'in achumatti jedhanii warreen biiroo ijoollee keenya irratti hacuuccaa isaan qabsiisan kan mootummaan keenya otoo kanarratti naa hojjete dhugaa waaqayyo ani jireenya koo keessatti waggaa kuman jiraadhu wanta barbaadu hin jiru kana arguu qofan na gammachiisa. Kana arguu qofan na gammachiisa. Maaltu si gammachiisa? Maal argatte raftee bultaa cinaachi kee lafa ga'ee raftaa akka mootaate arrafatta onaan jedhanii ijoollee teenya gola madaamii keessatti mirgaa fi dirqama ishee osoo hin eegaminiif halkanii guyyaa otoo gubattu sana biraan otoo gidiraan irra qaqqabu sana biraan gargaarsa barbaadanii warri biiroo badi yookiin immoo achumatti du'i jedhanii irratti murteessan kana mootummaan isarratti toonu hojjete kana qofaadha kan inni mootummaa keenya irraa barbaadu jechuudha. Jireenya koo keessatti kan inni mootummaa irraa barbaadu kanaadha jechuudha. Betelee biyya Saawudii keessa ijoollee keenya jiraniif furmaanni akka laatamu kan hin barbaadu mootummaa keenya irraa kana qofaadha. Anuma waan inni irraa barbaadu hin qabu jechuudha. Wanti nama dhiphatu arguu caala na jibbisiisu hin jiru. Wanti nama gidiraadha na cuuccadhaan du'u caala na jibbisiisu hin jiru. Wanti nama otoo dhukkubsatu giddeetaa kee arfaniin deemiti hojjedhu. Mana kimis hin geessin madaamoonni jedhanii gaafa ijoollee keenyaa saqaayaa warri biiroo na dhukkuba baqa hojjechuu hin danda'u na deebisa yookiin na baasa mana kana yookiin na akkamsiisan gaafa jedhan yoo dandeesse hojjedhu yoo barbaade akka fedha keetiiti nun galchu jedhanii yoo biirootti deebi'an kan qaxaqqatan mootummaan nuti keenya kanarratti otoo nu hojjete kana na gammachiisa. Maaliif hin hojjenna akka namaa hojjenna of jijjiirannee biyyarraa baana. Garuu rakkina baqannee gaafa baanee sunni rakkina caalu kan nuti arginu jechuudha. Maaltu si gammachiisa jedhanii jireenya koo keessatti na gaafatanii kanatu na gammachiisa jechuudha. Warra biiroo irratti mootummaan keenya seeraan otoo nu hojjete isan na gammachiisa. Ijoolleen keenya yeroo rakkoo isaanii irratti furmaata akka argatan kanarratti otoo nu hojjete kana na gammachiisa. Jireenya koo keessatti jechuudha. Rafeellee riba kan hin argadhu gaafa sana gaafa ijoolleen keenya biyya hambaa keessatti halkanii guyyaa boo'icha dhaabde jechuudha.
Alkanii guyyaa rakkadhe jettee qooqa isaanii maranii garaa isaanii hidhatanii cuggarraa isaanii waadaa ji'a 10 ji'a 9 ji'a 8 ji'a 7 ji'a 6 natsaa hojjetan gaafa kuni furmaata argati gaaf sana cinaacha tokkoon rafee bula cinaacha tokkoon amma siyaasitti garuu garbummaan biyya keenyatti nurraan dhaabbanne garbummaan biyya namaatti nurraan dhaabbanne eessatti rafne eessatti ciifne biyya keenyatti boqonnaan hin jiru biyya namaa keessatti baanee boqonnaan hin jiru maaliif seerri mabtii keenya nu kabachiise giddeetaa keenya nu baasisu hin jiru waan ta'eef mabtii keenyas giddeetaa keenyas baqa isa silaa mabtii iddoo qabnuttis giddeetaadhuma keenyaan dabarsina jechuudha kanarratti garuu otoo mootummaa keenya nu sirreessee jireenya koo keessatti maaltu siyaas dassatoodhaan kanaadha baqa kana na gammachiisa namni tokko dastanyaa ta'ee hojjetee boqonnaa isaa argatee hoo jiraate kana arguu caalaa wanti na gammachiisu namni tokko garuu halkanii guyyaa yeroo tasa qaayyaa'u dhugaa rabbiiti nyaatanii iyyuu nama gadi nama marara jechuudha tokko gammadee bichaa sila jiraateef tokko faana gammaduu natti hin tolu inni kan dastanyaa sila ta'eef isa dastanyaa ta'e isa gaddu sana maala godhu inni soo namuma akka kootiti inni soo akkuma koof jijjiiruuf biyyarraa bahe ani yeroo hunda dastanyaadha garuu ani yeroo hunda nyaadha nan dhuga mana nagaan jira waan rakkadhe mabtii koon akka bachiisa giddeetaa koon hamba afaan hin qabaan nan dubbadha dandeetti afaan hin qaba inni kan hin dandeenye yeroo rakkatu ani sila waan danda'u ofii godhuuf rakkachuu qaba inni giddeetaa fi mabtii isaa kabachiisuu hin dandeenye afaan hin dubbatachuu hin dandeenye du'uu qaba dirqama du'uu qaba gargaarsa argachuu hin qabu kuni nu barbaachisu humnumti kana nu sirreessuu danda'u eessa jira eessumatti arganna laata kana arguuf garuu obsa qaba Yesuus Kiristoos irraa isarraa eeggadha guyyaa qaba waan ta'eef